اوكي مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليوانكي كم جرتني سنين جدا اوكي تان سودان اكم بكم نمون هدو ججودا وانت كنا ما فهارس متي ولكن قروا نمون هدو كان هم بين جري ججودا نمون هدو رجالان كينيا برسنتي ولا كيو بينه برسنتي ولا كان بيكو هندندن ججودا اكم بكان جرو ولا لا نسجرا نموني توك توك ججودا وانت كنا ججودا نمو قرات براتو دغه نمر برا نما غافتي نمر برا جچو كون صاحب سارا برا كناف نموت غافي كنا نغافچا ترتنيف ارا ان دي بي سنيفتا جديتي يادا اكنا فانا ترتن akkaata itti maqaa Facebook kennaa itti jijjiirru jechuudha. Maqaa Facebook kennaa yeroo jijjiirachuudha barbaannu akkuma argitan kanatti steepii hanga 5tu jira jechuudha. haala steepii 5 jiru kana jechuudha hordofnee jechuudha. haala kanaan jalqaba maaltu nurraa eegama bakka maqaa kennaa jiru ni dhayin jechuudha. jalqaba Facebook kennaa eegagallee sarsa sadii gama mirgaatti gubbaa irraan jirtu sana jechuudha ni tuqna erga sana tuqne booda account setting keessa gallaa sana booda general tuqna sana booda maqaa keenya banna jechuudha. sana booda ammoo tuyyuu maqaa keenya irratti eegatuun sadafaaratti click your name jedha enter your name and click review change jedha maqaa jijjiiruu barbaachisan itti galchiteetti check goote booda shanaffaarratti enter your password and click save changes jedha. shanafaara maal gootan erga maqaa keessan san barreessanii xumurtanii password Facebook keessan itti galchitanii irratti dho'itan jechuudha. isa kana gabaabumatti na hordofaa haala isin garsiisaa Facebook gubbaa jechuudha. okay asumaan Facebook kiyya keessa erga isin galchee booda jechuudha. sirriitti na hordofaa isiniin jedha. okay jalqaba akkatti haala kanaan erga Facebook keenya gubbaa gallee jechuudha. haala kanaan as sarara sadii gubbaa irratti argamtu tananitu jechuudha. erga shakkatti ol harkisuudhaan account setting bakka jedhu ni dhayina jechuudha. haala kanaan akkatti ol harkisneeti account setting bakka jedhu kana bakka mallattoon diimtuun jirtu kana jechuudha. isa kana irra dhoyine jechuudha. ergasii ammoo as bakka argitan kana qalama diimaa argitan kana general bakka jedhu kana irratti ni tuqna. okay erga irratti tuqne akkaatuma ajaja reefi isin garsiisan jechuudha. as bakka argu jirtan gubbaa irratti name bakka jedhu kana tuqtan jechuudha. click irra goona bakka name jedhu kana ergasii ammoo asirratti change first name jedhe change name jedhe sana booda as gubbaarra bakka argitan kanatti Nike name kun homaa waan guddaa isin barbaachisu miti. okay as bakka kanatti maqaa keessan ni barreessitu jenna. sana booda asitti maqaa barbaadan ni barreessitu jechuudha. asitti last name irra ni barreessitu. sana booda maaltu isin irraa eegama review change bakka jedhu kana ni tuqtu jechuudha. erga isa kana tuqtanii haala kanaan an amma duraan akkatti waan jiruuf maqaa jijjiiruu walaabuu MD jedhee na gaafatu jira. kanaaf an ammoo waan hin barbaanneef asumatti passwordidha galche jechuudha. passwordidha Facebook kiyyaa jechuudha. wanni isin beekuudha qabdan anama fakkeenyaaf isin garsiisee hin jijjiirre jechuudha. Facebook kiyya maqaa isaa hin jijjiirre isin garuu bakka san waan duraan keessa jiru san keessa eksi gootanii jechuudha. keessaa baastanii san booda bakka review change ka jedhu irratti ni dho'isan booda password isin gaafata password keessan itti galchitu ka Facebook keessan san booda save changes ka jedhu kana ni tuqtu jechuudha. haala kanaan erga tuqtanii jijjiiramee jira jechuudha. xumurameera gabaabumatti Facebook keessan maqaan jijjiiramee jira jechuudha. okay haala kanaanii hanga gaafii biraatiin walitti deebinutti hanga gaafii hedduu gaafatamaa jira. okay wal keessa isin jalaa hin laaqu gaafii biraatiin hanga walitti deebinutti. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jedha. share waliif godhaa warroota hin beekne bira haa gayu. guyyaa gaarii.